lammiin koo duruu gadaan bula mar irreechi gosa hedduutu kabajama dhibaayyuu jedhama irreechi jedhama kan malkaatti baanuu fi kan dhibaafannu jira isa dhibaafannu kana keessa malkaan oguu nu dhoggamteetiin jette dhugaa haqa of beekuudha jechuudha waggaa 27 kana keessatti manatti dhibaayyuudhaan dhibaafachaa ture malkatti bahuu hin dandeenye inni sun ammoo isin gabroofataan nama keenya abbootii keenya duguuggaa sanyii irratti adeemsaa hawwatii keenya ammoo harka kutaa fi harma muraatiin hin jedhe har'aan tana nurraa bahuudhaan gammachuu kanaan baroo gannaa baanee hooqaa birraan nu ga'ee rabbi warri baranaa kuufaa yayyabe ayyuun duubaa abbaa gadaatu labsee abbaa duulaa dabarsee irratu marsee eegaa biyya Koronatiin qabatee akka irreecha sanarratti hin argamne baay'ee nu barbaachisaadha. Boruu siftaanis waan rakkoon jiru karaa mootummaarraan sila dhufuuf ammas taanan bakka mootummaan keenya hin jiretti bakka mootummaan keenya gaafii barbaade nu dhiyeessetti nuti deebii sana deemsuudhaaf waan mootummaan keenya immoo heeshiyannee fudhachuun waan barbaachisaa ta'eef waa'ee kan irreecha Finfinnee immoo yoo dubbanne irreecha Finfinnee qabsoo ammana hin jedhamne qabsoo uummata Oromoo kan gaafiin uummata Oromoo itti deebi'u jechuun nu barbaade kan biraa miti. irratu marsee eegaa biyya eenyu tabbichuu jeeqaa ayyaantuun marsee shaggar jira omtuu nu danda'u kanuma keenya biyyi hamaan teessootti ol hin ba'u. Innaanuuf guddisi jabaa bulchi jenneessi kadhannaa kan dabees qajeelchi uumaa guddaa sitti abdannu. Akka saba kanaatti jira kana kuusas gochuun waan beekama ta'ee ilaanuu irratti argamu tokkodha. Garuu haa ta'u malee wal qixxaa'ee wanta hin jenneef keessaayis wanti ta'uu hin qabu jenneeti malee kan silaa kana dura jalqabnaayyuu amma immoo wanti irreecha jechuun irree keenya akkuma jedhamu san nuti irreechi jaarraa tokko qixxee nu harkaa bahee saba kan harkaa bahee awwaalamee ture jechuudha. Kanuma arguu nuuf waan guddaadha dhaloonni kubee keessumattuyyuu. Kanaaf eenyuyyuu kana godhaa jedhee osoo wanti nu godhu hin ta'in kaka'umsa mataa keenyaatiin kan goone san jechuudha. Maaliifi abbootiin keenya uumaan deebisee ayyaantuuti jaarraa tokko walakkaa. hawwii guddaa keessi keenya kaka'umsa guddaan dhagaama jaalala guddaa irraa qabna hawwii guddaa irraa qabna uummanni Oromoos immoo akkuma beekamu uummanni Oromoos jala bultii ayyaana kanaatti baay'ee hawwii guddaa qaba jaalala guddaa irraa qabna nuti akka qeerrootti ga'een keenya alaabaa kana dhaabuuf jecha otoo hin taane irreecha Finfinnee kanarratti wanti uumaan deebisee ayyaantuuti warri Finfinnee saganamaati uumaan deebitee ayyaantuuti irreeffannaa bayii malkaatti uumaan deebitee malkaa Finfinnee adda wanti isa godhu awwaalamee waggaa 150 dhoowwameetiin malkaa kanaayyuu ganda keenya kana qe'ee abeebeetu fa'aa nuti beeynu kana akka akaakayyuu keenyaa irraa dhoowwamuudhaaf wanti adda isa godhu har'aan tana immoo inni nu deebi'ee gammachuu irraan gonfachuu keenyaan wanti adda isa godhu. Galatoomi mee dhaamsa biraa dhaamsa addaa maal qabda waan naammattu jira? Dhaamsi addaa wanti nu qabnu Oromoon hirkataa miti. Oromoon saba bal'aadha saba of danda'aadha. Hirkachuun Oromoo irraa hin malu. Alagata Oromoo dhaloota qubee warra rakkoo furuu uumaan deebisee ayyaantuuti yeroo dheeraaf adda facaane galata rabbii irra wal taane. Dabarsinee bara durii bara jarreen jiran halkan irreeffachaa duudhaan kun duudhaa dubatti afaadhaan barbaachisu jecha har'a immoo nuti waa irreechaa yoo kaasne waan hedduu argamuu danda'a. Sanammoo waan hedduu sanammoo isinitti himuudhaaf baay'ee isinis beekuu dandeessanii boruu siftaanis kan kana caalu akka barbaannetti dhibbaan dhibbatti biyyittii kanallee haa ta'u akka irreechi eenyummaa keenya mul'isu akka irreechi maalummaa keenya mul'isu akka tokkummaa keenya mul'isu. Naannee hora bulallee tarra dachaane. Dhiigaan dhufee matti naannee hora bulallee tarra dachaane. Falmataa lammii koo kam. Akka saba
sabaaf sablammiin biyya kana ilaalcha taane nu sodaatan kan godheedha. Tokko ammoo keenyumatu kan akkas godhu jira. Kan maqatu saba kana malee afaan kana dubbata malee hamma sabni isaa ga'u kan beeku. Sirni kun sirna guddaadha. Sirni kun sabni kun saba guddaadha. Hamma sabni isaa ga'u kan hin beeknetu akka sabaaf sablammiin nu shakkus godha keenya keessaa isa ajandaa godhatee ta'ee jedheetumaan. Yoo ati ilaaltu afaan qabsoo dubbata. Garuu afaan qabsoo gaafa dubbattu hamma sabni kee ga'u beekuun barbaachisaadha. Warra hamma sabni kun ga'u hin beekne warra sirna kana seenaa isaan beeknetu sabaaf sablammiin isa sodaatan godha. Sabaaf sablammiin immoo warroonni tokko tokko hin jibbu duraanumayyuu kan awwaalanis isaan sirna kana. Kuwwan ammootu ajandama warri sirna kana awwaale isaaniif bocu duuka deemu. Of kenneeti jabaanii sirratti. Sirraan oolu yaa foollee.